Sani gadi gadi sai nabu domani mo. Gargara saa jaa torba guute ijoollee jireenya fi jijjiiruu biyya arabaa jedheeman qalbii isaanii argee akkaataa isaanii hubate ijoollee reef gara tiktooki dhufan miidiyaa hawaasaatti fayyadamuun beeyi sirbisiisaa shubbisiisaa maqaa amantii dha'uu godhatee giiftii ittiin gurrachuu lama asiin nama amantii fakkaachuu gaafa namni xiqqoo qalbii jijjiirratti dubbisu keessan nama dubbisu as deebi'ee maqaa haadha Oromoo Salaale keessatti miidhamteetiin gaafa haqa namaa nyaatu ganaa jiraa isa ajjeefnaa ganaa jiraa walirra deemna waliin dhiibnu akkasitti silaanuu nama keenyatti keessuun barbaannu maqaa nama Oromoo dha'uun barbaannu maqaa tisiisa akkasii kana dubbachuun immoo baay'ee ulfaataadha kabaja isatti torbuudha kana balleechuu qofa karaarraa homaan barbaachisu nama biraan dubbannu garuu waa'ee mucaa kanaa kan nama dhibu maqaa Salaaleetiin haqa namaa nyaachuun isaa haqa sabaa nyaachuun isaa xiqqeenya guddaa garuu sadarkaa nama dhuunfatitti maqaa sabaatiin akkaawuntii baratee guuruusaa seera biratti siin gaafachiisaa warri seeraa akkatti deemu nama tokko tokko nus dubbisaa jirra dubbisa itti deema isaa jecha gargaarsi hin dhaabatu gargaarsi sabaa garuu namni nama ofii adda baafachuu qaba kallattii ittiin sabni gargaaramu adda baafachuu qaba gaafa waldaa Salaalee akkaawuntii waldaa Salaalee irratti akkaawuntii waldaa Salaalee banamee godina Salaalee godinni faanas keessatti jiru kan akka hedduu jiru as keessatti namoota waan baay'ee natti dubbataa tureetumaan callise bilbila keenyaa kennee na doonaayi na dhoggate waan baay'ee irratti gaafa naqu har'a garuu guyyaa isaa eeggatee odoo ji'a lamaan guutii waan kun dhufuutti tan gammadaan maalinni arraba mi'eeffatanis namoota baratanis namoota hayyuu biyyaa ta'anis namoota qabeenya qabanis dubartoota ijoollee keenya biyya arabaa jiranis boojuun kun amma siyaasa leenjii eegannutti ba'e nama irratti taphatee nurratti taphachuu hin danda'u garuu nama irratti taphateera hundumaafuu jala bu'aa hordofaadha waan nama xiqqaa kana nama guddaa goonee dubbachuun hin ulfaata waan hunduu ragaa sagalee jira nagaheen baankii garagaraa jira waan qabatamaa waan jiruuf gara seeratti akka dhiyaatu gochuudha jooni waca keessa waan jiruuf as seene ani silaa jala taa'ee dhaggeeffachuuf ol argifnaan as seene. Walaatoon artistifaa bagana gaanufte ani akka gargaarsaa sin nama guddu hawaasa kana gargaaruu irratti gargaarsisuu irratti gahee olaanaa qabda. Amma muuxannoo akkasii ani mana Mubaarak yeroo baay'ee nan seenaa ture. Mana Mubaarak seenee waa'ee gargaarsa kana irratti nama anaa fi eenyudha sanuu daataa namni naa guuta sanuu ijoolleen biyya arabaa daataa naa guuta sittin hima jaalatus jibbitus gaafa kana goonu maalin gaafa tan rabbi irraa argachuuf waa hundaafuu iddoo maallaqa ummataa walitti qabamu keessatti takka illee hirmaadheen beeku hirmaachuus hin barbaadu jireenya kee keessatti maaliif namni gantuu waan taateef gatiin qabdu waan taateef maqaa kiyas nan barbaada waan taateef osoo akkas taate silaa raayyaatti isa biyya waan dhiiraa warra wantiiti sirbineetti silaa juntaa jennee sirbineetti silaa irraa konkolaataa gaarii fi lafa gaarii qabannaayu dhugaa isinitti muudhaaf garuu maaliin damma mucaan kun siyaasa inni hojjete qofatu na raajaa ture namni baay'een isaa dhaabataa ture ammallee namni isaa dhaabataa jiru baay'ee jira barbaadu daayipparii haa godhatu jedheera garamaan dubartiin isaa jaalattee isaa ragaa baatu akka daayippariititti ufitti akka moodeesitti ufitti hidhattee deemuu qabdi sallee akkuma qarbii carqii isarraa jijjiirtee qalbii isaa jijjiiruu dadhabde san kanaaf hundumaa'u an bakka ragaan hin jirre hin jiru garuu maqaa waldaa Salaalee keessatti gaafa gargaarsi nuti akka nuti yaanii uummanni Salaalee kan gargaaramne kan nu godhe nama jira namoota dhuunfaa gaafa gargaarsi nu immoo sagalee yoo taanuu fi nama beekuyyuu miti abbaa fedhe amantii fedhe keessaa jiraatu yoo xiqqaate nama 30 sagalee ta'an ture nama akkaawuntii isaanii irratti maallaqni galu malee nama akkaawuntii waldaa irratti illee galu gargaarsee hin beeku nama akkaawuntii isaanii irratti maallaqni garee gargaaraman nama akkaawuntii fi matanii dhukkubataa ta'anii akkana ba'an nama ilmootii hedduu jedhanii fillafiitti banii namatti bo'anii akkaawuntii isaanii irratti maallaqni galu qofaafis sagalee ta'aa ture gamanatti garuu mucaa kana gara deemaa tureen bilbila sana dhokatee rakkina isaa irratti baree gaafan dubbachuu jedhu si wajjin jirra arti Oromoo maal hojjetaa jirtanii maal maalidha artistoonni biyyaa koottaa gara keenya jechaan turre farfattuun hundi har'a kana eebbisaa addunyaatti wareegame har'a kan namoonni hedduu wareegama guddaatti qaban qabsaa'oon Oromoo itti lubbuu dhaban amantii ofii jabeeffachuu waan abbaa maqaa amantii da'oo godhatanii artistii Oromoo fi aartii Oromoo xiqqeessuu waan biraa saba Oromoo xiqqeessuu waan biraa achumatti dhaabbachuu waan abbaati yoo abbaan of kabajanullee kabajnaa amma kan nu baasaa jiru dur jireenya dallana anatu dallanee dubbata waan hundaayyuu ragaa qabatamaarra dhaabannee rabbillee kana jaalata dhugaa jaalata waan taateef garuu akka mucaan galgala akka malee dallanee haadha Oromoo xiqqeessuu sun gaarii miti
haadha keessanii maal jedhamee wanni dubbatamu sun Oromoo irraan barbaachisu. Asiin dubartii Oromoo bira dhaabachaa maqaa dubartiidhaanii maqaa haadhaa xiqqeessuun bakka kamittuun ta'uu nama akkasii gorsa. Afaan Oromootiin dubartii Oromoo xiqqeessuun hin barbaachisu. Haadha Oromoo xiqqeessuun hin barbaachisu. Jecha akkasiitti mucaa kana arrabsuu miti. Safuu keessa dhaabannee mucaa kana akka seeratti dhiyaatee dhugaan Oromoo dhugaan haa qabadee mul'atu gochuudha. Nagaan haa ta'a. Jiraatu yaadatu mucaan ammaa sun gadi bu'ee namoonni asoo barbaadan haasanii kunoo macaan illee dhufe. Macaan illee miliyoona nama nyaatameera macaadhaaf nama galcha. waan galcha Macaan dhufeera. Macaan dhufeera. Ira nagaa bakka amma iseegan dhufe magaalaan jira beektan waca keessa jiran joon arginaan uman dubbadde xinnoo macaa galgala jala deemaa ture. Hin gubate. Gubachuu keessa tareet akka isa caalaan gubadde immoo gubatee xiqqoo maal ta'e akka malee ta'e akkuma malee ta'e beekte maal jechuudha jecha haadhatti makuun qabu haadha. Ilma haadha isaa maalaa godhu hin jedhamu maaliif tisiisa akkas hin jedhamu nama jiraatti du'e haadha Oromoo rabsuun haati isaa sun haadha teenya bar. Isatu diqaalaa ta'ee yookaan immoo saba biraarraa dhalatee saba ofii wakkate malee jecha akkasii kanan barbaachisu kana jechuun hin gubate waan gubateef jedhe garuu hin ta'u. Oromoo taanee dhalanne nama baay'een nama jala deema qalbii namatti caba jechuu barbaade. Machaani hin gubate gargara isaa torbaa kasaa meeqa isa dhaggeeffataa ture. Seensisuu illee nu dide nullee galchuu dide nusan dura gubanneet mucaa kana qajeelchuu taaneet ofitti nu dhiyeessu. Yaa waan baay'ee isaanii jechaa ture argaa ture. Namni machooftu jechaanii turani. Magalle okay dubbadhu magalle ammoo keessa gasee Jireenyi akkam nagaa oltanii jechuun akkuma inni xaawoo fi kudhan banaa godhee xaawoo namaa takka duuchuudhaaf hanqisee maallaqa kana kafale kunillee bakka kaa'ee fide. Dhugaa dubbachuuf taanan kanaaf lafarratti hojjedha gadi bu'aa ta'uun lakkoofsa akkaawuntii isaatii fi maqaa isaa guutuu qabdan taanaan inni gahaadha. Risiitii achii fidii asii fidii risiitii biraa funaansisuu isin hin barbaachisu. Qarshiin kumni takkittiin miliyoona tokko kana dura akkaawuntii isaati irra galee baasti waan ta'eef qarshii san immoo isaan akka dhaqe sitti garraftaa waraallee itti warri soddaa. Asirratti hin sosobiina. Dhugaa rabbi. Hankanumaan jedhaa gama kootiin wanti jedhu kabiraan qabu gaafa lafarratti waan kana xumurtanillee ol baastanii wanti kun akkas ture akkana goonee jira jettanii namoonni akka irraa barataniif warroonni karaa kanarra jiranillee wanti kun hin jira jedhanii karaa kanarra akka deebi'aniif warri gargaaranillee namni tokko yoo rakkate fakkeenyaaf ani adii fiichee fakkeenyaaf fudhadha. Adii fiichee gaafa rakkina ishiinatti himtu duurseen akkaawuntii ishii onlaayinii irra oofisiise. Maaliif beektu akka sunis dhufee asiin gargaarra achiin gargaarra achiin haa ba'u asiin haa ba'u. Birrii takka maaf hin taane ishiitu rakkate waan ta'eef rakkoo ishiitiif qaawwa ishii kan duuchuu danda'u akkaawuntii ishee fi akkaawuntii ishiiti. Namoonni baay'een natti bilbilanii karaa waldaa saniitiin haa ta'u maaloo karaa waldaa saniitiin qarshii guddaa argatti lakki qarshii guddaa miti kan barbaachisu kabizaatu xiraatu jette warri soldaa keenya. Baay'inarra qulqullina waan barbaaduuf maqaa kootiifillee gargaarsa uummata Booranaa gargaarsinnee jirra. Mucaa gaafa hacee wareegamu rukutame ijoollee gaafa hacee wareegamu rukutaman ijoollee baay'ee gargaarsinnee jirra. Hanga har'aa maqaa kiyyatti dhaameen beeku. Maqaa kiyyaa lakkoofsa akkaawuntii kiyyaa miti maqaa kiyya orjinaala namni beeku dhufe taanaan miidiyaa kanarra ani na sallama. Nan badhaasa dhugaa rabbi.
maqaa paaspoora kiyyaa maqaa naani akkaawuntii kiyyaan qabu namni dhufe taanaan akkaawuntii nama tokko gargaaruudhaaf akkaawuntii dhuunfaa ofii kennuu maaliif barbaachise? Asirratti maqaan Adonaayi keessodhaani eenyudhaasin? Culuu. Maaliif barbaachise? Ay, culuu ambasse. Itti fakkaateeti wanti maal jedhe keessattuu waan tokko irratti walii haa gallu. Oromoon kun torban tokko iyyitee deemtee homtuun dhufuu kan jedhe irratti hin dogoggorenni garuu nuti kan jechaa jirru uummata salaalee kanayyuu kan buqqisee too maallaqa sabasabuuchuuf jecha jara sanittuu meeshaa bitaa jiru isaa kan jedhamaa jiru. Maaliif uummanni sun achi buqqee gargaarsa jedhee uummata Oromoo kana goyyomsee too amantaa da'oo godhatee kan saamsaa jiru isuma mataa isaati. Ammayyuu maal beekamu maallaqa kana keessatti maybe meeshaatti bituu farada. Haala kanaan hubadda. Bishaan Oromoo miti. Yaada fedhe isaa kushileedha. Wanti jireenya asirratti ilaalu hundan dubbatanii duddan dhungatanii san ta'a dhiiroo. Kiloosidhaan waan hojjettan hojjedhaati achi booda asirra kottaasaa. Asirratti hundan haasayina. Dhugaa rabbi. Maaliif sitti fakkaate? Amma kaleessa irraa dubbattanii har'a deebitanii irraa dubbachuun dogongora keessan. Anan argitee jirta yoo ta'e fakkeenyaaf Isxifaanos Geetachoo Taaddasee Gurbaa jedhamu oolota jiraachaa ture. Oolota jiraachaa ture. Magaalaa oolotaa jechuudha. Oolota ka'ee Finfinnee gale. Beeki gaafa suurri isaa ol ba'u. Oolota ka'ee Finfinnee gale. Nama kan gargaaru jechuudha. Qabaatee bosoo hin taane waan qaburraa nama gargaara. Garuu waan gargaarte sanaaf iddoon gahu yoo ta'e galmi isaan beekamu yoo ta'e zeeroodha jechuudha. Nama sana gargaarte malee nama rakkate miti jechuudha. Akkasan jedhan akka kootti waan kana adeemsaan itti adeemamu. Adeemsaan akkaawuntiin nama kanaa barbaadamu akkaawuntiin nama kanaa erga barbaadame karaa baankii district ta'e ariifidha. Mucaan kun ammallee baasee miliquu danda'a akkuma fi boontuun jettee jechuudha. Kanaaf akka kana ta'ee bareedaadha jedhan akka kootti. Galatoon wantootuma akkanaa kana otoo asirratti dubbachuu baannee jiraannee wanti kun kuddeenuu hin ba'u. Ammuma waa dubbatu. Jireenya. Woko. Maal jechuun barbaada beektaa? Waanuma xiqqoo tokko dubbachuun barbaada. Dhugaa dubbachuu fi waldaayi kun kan ijaaramee uummata Oromoo gargaaruu fi haa ta'uyyuu malee ati biyya namaa keessa teessee yoo fakkeenyaaf yeroo ammaa kana obboleessi kee amanuu nu rakkisaa ta'ee jira. Garuu namni tokko gaafa nin gargaara nama kana biyya san jira argitee uummata gargaaruu danda'a gaafattee eenyuyyuu dogongoruu danda'a. Namni jechuun amma akka tamireen jedhutti warri isaan jala fiigu warri waldaa sanin yaamaa turani. Waldaa jechuun uummata Oromoof dhaabbate. Garuu hattuu yoo keessa jiraatte guyyaa irratti dhaqqabanii of keessa baasuun dirqamaa jechuudha. Malee amma fakkeenyaaf nama hedduudha namni nyaatamee jiru. Mataa korraa kaasee nama hedduudha ni beekta. Garuu akkasin jedhamuun jechoota jedhamuun laallatamuun namni tokko nama 100 keessaa namni tokko gaafa waballeessuu hundinuu tuqamuu hin jiru hin qabu. Fakkeenyaaf waldaa suni nama hedduu bakka maaliif keessa saafatee irra dubbachuu fi nama hedduudha. Nama hedduu. Okay, qeeransoo yoo ta'e mallaqa gahaa mallaqa xiqqaa miti kan inni ergaa jiru jechuudha. Nashaa yoo ta'e akkasi. Kennayyuus okay. Kanaafi namni tokko amma fakkeenyaaf biyya Oromaa keessa teessee gaafa gargaarsa salaalee sanii hundi kennayyuu dhukkubsanneeti karaa mallaqa itti gargaaramuun namni bakka karaa
isa salphatuun gargaaraa ture dhugaa dubbachuuf. Akkasuma dhukkubsataa fi dhaabbadde waldayi kuni gaafa jedhe nama tokko miti argite kanaafi garuu yoo hattuun keessa dhufte hattuu sanii of keessa baasuudha malee nama hunda maqaa tuquun hin barbaachisu. Akka hubannoo kooti kun. Yaa yoo danda'anii maaliif seera jira? Seera dhiyeessanii amma faa especially you know waldaa kanamu gargaarsa uummata Oromoo wanti jedhamu osaan jira waan baay'eetu jira baay'isoo maqaa kujuluutiin akkaawuntiin gargaarsa banamee jira ani dhugaa maqaa nama dhuunfaatiin uummanni Oromoo gargaaramu jira jedhee yaadu waldaan maqaa nama dhuunfaatiin jirus jira jedhee yaadu baay'isoo anamma baay'isoo magaalaa keessa jiraatte dhiistee kembee kwan baay'isoo namoonni maqaa sarara galchaa turani maqaa isaa irratti galchaa turame maqaa waldaa sana irratti kan gale moo okay so abbaan fedhe for example let me tell you ani yoon ka'ee har'a nama tokkoo fi fakkeenyaaf jechuudha bakka oromummaan na quuqisan yoon ka'ee har'a jireenyatti dhibba tokko yoon erge jireenya nyaachuu qaba jechuudha that's not it is okay namni tokko dirqama mataa isaa fudhateetti namni tokko laabboleetti godhan ani yoo miira keessa nama galcha kun maaliif yeroo hundumaa Itoophiyaa keessa lamaan tokkon isin hima Itoophiyaa hattu kanaafi haadhaaf abbaa ofiyyuu amanuun hin jiru baasawwe laali waan tokko jechuu barbaada waan tokko jedhenti dhaabbadha gifti koonaa of kolchi laal maal jetta fakkeenyaaf namni tokko gaafa lubbuuf dhaabbatu namni tokko gaafa rakkataa bira dhaabbadhu yoo namni siin jedhe for example akkaawuntii nama tokko irra yoo dhaqe namni sun nyaachuu qaba jechuudha mallaqa Koi magale waan kun si fisa tas gabai koi keessa gabai giftiko ilalan tokko farratti waldaa sanillee qaawwa itti baayistan ordoffiin hin jiru miseensi akkaawuntii fakkeenyaaf ani miseensa waldaa sanii ta'uun barbaada yoo ta'e sigale miseensa waldaa sanii ta'uudhaaf dursa qarshii 500 ture mana kaayyotitti niin beeka margituun faa keessa jiranii marshii qabi micciiriin jirti qeerransi meettaa jira D20 ni jira 500 kumatti kan ol siqee fi baajanni haa baay'atuuf birrii ani kumatti beeka barka isaan achi buufatanii ani beeku maal akka inni hojjetu garuu gaafatee jira barreessaadha mucaan kuni barreessaadha garuu waanuma tokkoyyuu fakkeenyaafi amma mallaqa kan waldaan galeefu karaa maqaa isaatiin galeefu mallaqni galee jira malee mallaqni eessa dhaqqabe gaafa uummata salaaleessanii fi mallaqa waan kan hunda waliin qabne karaarraa deebi'e lubbuu koo sodaadhee karaarraa deebi'ee jedhan okay haa ta'uyyuu malee amma dubbiin kun eessarraa eessarraa kakka'e beektaa barreessaa fi dura taa'aarraayi maaltu jira waan isaan amma fakkeenyaaf waan dura taa'aan jedhu tokko fudhachuu qaba bareedni barreessaa ture garuu tole jedhuu didate so gaafa dhaqanii ilaalanuu mallaqnis badee jira waan hedduutti gadi yaa'aa jira dhugaa dubbachuuf nama dhukkubsataa ijoollee dhukkubsataa mallaqni bira hin dhaqqabne 100 meeqa guurameeti 15 faa dhaqqabee jira jechuudha kana jechuun cubbuudha kanaafi namni kun sirriidha badii hojjetee jira kanaafi seera jira ka biyya keessa jiru salphaadha ka biyya alaa jirus rasiida nuti akka mataa keenyatti rasiida ni qabnaa warroonni ergaa tures rasiida ni qaba argite rasiida walii qabatanii seera dhiyeessuudha malee Oromoon ni anwan akka Oromootti gargaaru wallaan bar biyya namaa ta'enneeti yeroo nama gargaaru booddeen isaa saamicha duwwaa ta'ee jechuudha. Dura sinin turre waa'ee kanarratti sirriitti dubbanne gadi fageenyaan bakka